Qophiin Bilisoo TVdha hedduu nama gammachiisa hedduu nama hammachiisa uummata Oromoo golee marake ammatee deemu. Bilisoo TV himuudhaaf maaliif inni nu ifimaa uummanni Oromoo martinii arka waan ta'eef ammoo anatti dhiyaachuudhaaf hedduu nama gammachiisa. Amma G23 lamaa fi D23 ararraa jalqabee miidiyaan kun hojii jalqabee ture akkuma kanaan dura beeksifni isaa maxxanfamee turetti kana booda hojiin jalqaba. Hojiin isaa jalqaba irratti tokko oduulee oolmaa Oromiyaa akkasuma injifannoolee oboo dabalatee seenaalee Oromoo ifa baasuu irratti carraaqqii guddaa carraaqaa jira hojjechaa jira. Kanatti aansee ararraa haanee uummanni Oromoo dhaamsii nan qabuuf walumaa galatti miidiyaa kana cinaa dhaabbatee sheer godhuudhaan laayik godhuudhaan gargaaree guddisuu akka qabuun ummata Oromootiif dhaamsa qaba. Bilisoo TV'n sagalee ummata Oromootiif kan qophaa'ee as bahedha. Kanaafuu waan bira dhaabbachuu qabna yaadan deeggarsaan hundaanuu bira dhaabbannee akka jajjabeessinu. Didirisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Didirisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Olmataa koo dhufan tolaare. Didirisee keenaa bootu qabnaa naare. Anan garree if barsiisure. Anan barree if barsiisure. Didirisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Didirisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Didirisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Didirisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Ayyee maqaan kiyyaa Nageeyyee Yusuf Hassanaatiin jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa Harargee Bahaa Calanqoo Ona Gorraati. Qophii bilisootii fi eegaa turre. Egaa guyyaa 23 ammajjii 23 bara 2023 kan jalqabamu guyyaa har'aati. Haala bareedaan ilaalaa jechuudha. Qophii bilisootii fi sana akka waa hedduu irraa eegaa jirra. Rakkoo uummata keenyaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa kan nu gabaasu ta'uu eegaa turreesi eegaa jirraasi guyyaanis har'a gaa'ee egaa hedduu takka itti gammanne hedduu takka nu gammachiise egaa tanamaan jedha. Ashamaa harka fuula jirtu hordoftoota fi daawwattoonni Bilisoo TVdha. Ani maqaan kiyyaa Abdii Umar jedhama. Kan itti dhaladhee Oromiyaa Bahaa godina Arsii Aanaa Sirkaati. Oromiyaa kibba baay'ee jechuudha godina Arsii Aanaa Sirkaati. Egaa kuni qophii Bilisoo TV guyyaa har'aa kan eegale jechuudha. Qophii Bilisoo TV kan akka itti ilaalu Bilisoo TV'n guyyaa har'aa kana eebbifamaa qophii haala gaariidhaan eegaa turre. Bilisoo TV kan waan hedduu irraa dhageenyuu fi irraa barannu ta'uu isaatti itti amana. Kanaafuu warroonni Bilisoo TV hordoftanii nu jajjabeessaa isinin jechuu barbaada. Bilisoo TV irratti hirmaachuu kooti wanti natti dhagahame ani akka nama tokkootti gammachuu guddaatu natti dhagahame gammachuu guddaan irraa qaba. TV hawwiidhaan eegaa turre. Kanaaf kan hanga bilisummaa uummata Oromootti TV waan baay'ee dalagu jennee itti abdanna jechuudha. Qophii Bilisoo TV fuulduraaf akka haala gaariidhaan itti fufee akkuma miidiyoota kaanii itti fufee rakkoo uummata Oromootiif bal'aa uummata Oromoos nutti ibsee hanga gaafa bilisummaatitti haala gaariin yoo itti nuuf ife waan gaarii yoo irraa dhageenye natti tola Bilisoo TV. Uummata Oromoo addunyaarra jiru fontiin dhaamuu barbaadu uummanni Oromoo qabsoo isaa jabeessee Bilisoo TV'n qabsoo uummata Oromootiif kan ijaaramee as bahe uummanni Oromoo jabaatee hanga qabsoo isaa tana xumura itti gochuudha akka qabu asumaan Bilisoo TV irraa hin dhaammatu barbaada. Duraan dursee hashama harka fuunee isiniin kennaa uummata Oromoo waliigala maraa. Kuni kan irraa hirmaadhee Bilisoo TV kana fuuldura isaatiif ammallee akkumatti jirutti fuuldura isaa guddina irra jira waan ta'eef akka nu guddiftaniin dhaamsa kiyyaa jaalalaan isin qabnurraa miidiyaan kun miidiyaa keessanii miidiyaa uummata Oromooti rakkoo uummata Oromooti ibsaa fuuldureen isaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromooti qaafi guddaan dubartii fi shamarran ayyootaa fi gartee abboowwan hundi mariisaa akka fuuldura isaatti nu oofan shashama isin gaafanna hojii keessan qophiin kuni Bilisoo TV'n miidiyaa uummata Oromooti jechuun isin dhaamadha jechuudha. Ana Khalid Abdurrahman Muhammad naan jedhama. Oromiyaa
asabooti darbe. Qophiin Bilisoo TVdhaa hedduu nama gammachiisa, hedduu nama hammachiisa, uummata Oromoo golee marake hammatee deemudha. Qophiin Bilisoo TV himuudhaaf maaliif inni nu ifimaa uummanni Oromoo martinii harka waan ta'eef ammoo anatira dhiyaachuudhaaf hedduu na gammachiisa, hedduu natti tola. Bilisoo TV'n fuulduraaf inni miidiyaa guddaa uummata Oromoo ni taha jeetii yaada hawwii kiyya guddaan yoo ta'ellee fedhiin tiyya kanaa jechuudha. Kanarraan jalqabee uummata Oromoo kan addunyaarra jiru maaliin jaani Bilisoo TV miidiyaa keessan akka hordoftan ciraan dhaabbattan akka guddifattan waan fi namni namaan guddisu ifa abbaa guddifataa akka jabaattanii like share subscribe akka gootan dhaamsa kiyyaa jechuudha. Duraan dursee qophii Bilisoo TV irratti hirmaachuu kootiif baay'een gammadaa asirra naaf heeruufis baay'een gammadaa. Duraan dursee an maqaan koo Nasruu Jamaaliin jedhama. Iddoon itti dhaladhee Harargee Bahaa Malkaa Balloodha. Qophii Bilisoo TV kana akkiin itti ilaalu miidiyaa sagalee uummataa tahijeetii yaada. Bilisoo TV tahuu qabus hawaasni keenya sagalee isaa miidiyaa sagalee isaa tahuu fi seenaalee isaa barachuufis hubachuufis iddoo uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti argamu adda baasuufis walumaa galatti miidiyaa kana cinaa dhaabbatee miidiyaa kana akka guddisuu fi yeroo guyyaan har'aa kuni ammajjii 23 2023 arrarraa jalqabee miidiyaan kun hojii jalqabee ture akkuma kanaan dura beeksifni isaa maxxanfamee turetti kana booda hojiin jalqabaa. Hojiin isaa gaa jalqaba irratti tokko oduulee oolmaa Oromiyaa akkasuma injifannoolee oboo dabalatee seenaalee Oromoo ifa baasuu irratti carraaqqii guddaa carraaqaa jira, hojjechaa jira. Kanatti aansee arrarraa kaanee uummanni Oromoo dhaamsii nan qabuuf walumaa galatti miidiyaa kana cinaa dhaabbatee sheer godhuudhaan laayik godhuudhaan gargaaree guddisuu akka qabuun uummata Oromootiif dhaamsa qabaa. Hangammatti gaa waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Ashamaa kabajamtootaa fi hordoftoota Bilisoo TV kan irratti argamnu waajjira Bilisoo TVti. Guyyaa har'aan tana qophii Bilisoo TV ilaalchisee guyyaa har'aa gammachuu nutti miira dhagahame asitti ibsatuuf dhufne. Kan biraa immoo asumaan maqaa kiyya ibsatu hin daganne. Maqaan kiyya Abdulaziz Amaanoo jedha. Oromiyaa Bahaa godina Arsii Asallaa Arbaa Gugu aanaa Matitti dhaladhe. Kanaafuu Bilisoo TV'n asumaanuu Bilisoo TV'n qophii isaa akka xumurateen guyyaa har'aa ammajjii 23 bara 2023 qophii isaa xumuratee as nuuf bahee jira. Akkasumatti Oromoon Bahaa fi Kibba biyya keessa fi biyyoota alaa keessa jiraattan hundi keessanuu akka irratti nuuf hirmaattan asumaan isin gaafanna jechuun dabalataan immoo Bilisoo TV'n wanti inni asirratti nuuf qopheessu qabatee as nu dhufe Oromoo fi Oromiyaa rakkoo isin keessa jirtu fuulduratti ceesisuuf. Kanaafuu uummata Oromoo kan biyya keessatti cunqursaa keessa jiru, gabrummaa keessa jiru sagalee ta'uuf qophii isaa xumuratee isiniif dhufee jira. Carraa har'aa asirratti waajjira Bilisoo TV irratti dhufee naaf feeruu isaaniitiif baay'ee galateeffadha. Bilisoo TV irratti carraa argadhee uummata Oromoo addunyaa irra jiraatu hundaaf kan biyya keessaa fi biyyoota alaata irra jiraatu hundaaf wanti an dhaamuu barbaadu Bilisoo TV'n sagalee uummata Oromootiif kan qophaa'ee as bahedha. Kanaafuu wanti bira dhaabbachuu qabna yaadan deeggarsaan hundaanuu bira dhaabbannee akka jajjabeessinu asumaanuu uummanni Oromoo tokko ta'ee afaan tokkoon osoo addaan saalqunnamtiin waliin qoodne dargaggeessa dargaggeettii Oromoo kan biyya keessa fi biyyoota alaata irra jiraatan yaada isaanii akka ibsatan asumaanuu isin gaafadha. Achumaanis subscribe share like walii gochuun wal bira dhaabbadhaa. Bilisoo TV bira dhaabbadhaa. Bilisoo TV'n sagalee uummata Oromooti, sagalee keenya hundaati, sagalee rakkataa hundaati isiniin jechuu barbaadeeti. Oromiyaan biyya qobachiiftuu hundaa sirratti dhalannee hin jiraannu gaddaa sirratti dhalannee jiraanna gammadaa. Oromiyaan biyya qobachiiftuu hundaa sirratti dhalannee hin jiraannu gaddaa
sirratti dhalannee jiraanna gammada. Oromiyaa keenya biyyi biyya caaltu osolmaan kee jirru anagaan sinnaaltu. Siif jennee dhuunfannee sibiili soomsina. Garbummaan nuun mallee Oromiyaan biyya. Ani qophii Bilisoo TV irratti hirmaachuu kootiif dhugaa rabbii dubbachuuf taana hedduu gammadeera. Qophii Bilisoo TV irratti hirmaachuu kootiif immoo gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Kun qophii sagantaa Bilisoo TV. Qophiin sagantaa Bilisoo TV yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Naafotu qabnaa naare anan garree if garsiisuure anan barree if barsiisuure didirriisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee didirriisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee didirriisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee didirriisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee